Yo sangeetawun bum bum. Yo ya harka fuunee akkam jirtu nagaya. Yo sangeetawun baala gizee bum bum gochuudhaaf namoota hedduu iyyisiisuudhaaf namoota hedduu gammachiisuudhaaf kutatee as dhiyaachaa jira. Baala gizee maal of keessatti qabate? Bum shaakala yo san walakkaa seeni kan ture yo sangeetawun amma ammoo gidduudhaa bahee gidduutti galchuudhaan baala gizee jedhee dhufeera. Yo sangeetawun welcome akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota maatii Bokkuu Entertainment hundi keessan bakka jirtanitti yooyaa nagayaa harka fuunee akkam jirtu jecha gidduu kana oduu haaraadhaan oduu ammeetiin as isinitti gadi baanee jirra. Yo sangeetawun nama cimaa weellisaa cimaa barreessaa fi yeedaleessaa nama baay'ee cimaa ta'e. Yo sangeetawun as bahuudhaaf guyyoota muraasatu hafe jedhamaati kan jiru. Toora Facebook isaarratti akkuma isiniif barreesse waan haaraadhaan isiniif jabaa jechuudhaaf qophii xumureen jira isiniin jechaa jira. Share, subscribe, like gochuudhaaf duubatti hin jedhina. Yo sangeetawun baala gizee maaltu ta'e laata? Kanaan dura hojiiwwan mimmiidhagaa kash godhii amma yeroon kan jedhu sossoorii akka mucaa xinichaa sirbii kan jedhu hojiiwwan mimmiidhagaa hedduu isaa akka isin biraan gahee artii Oromoo ragaadha. Kanaaf maarree ammas waan addaatiin isin bira gahuudhaaf qophii xumuree jira isiniin jedha. Hojiiwwan aadaa babbareedaa weellistoota babbareedoo fi ciccimoo ta'aniif gumaachaa akka ture hedduun keessan ni beektu. Weellistuu akka Margituu Warqinaa, Obomboleetti, Keenya Yeroon hojiiwwan hedduu akka weellistoota hedduudhaaf gumaachee ragaan eenyumtuu ni bahaafi. Yo sangeetawun nama cimaa kennaa rabbiin badhaaseen aartii Oromoo sadarkaa itti dabaluudhaan akka dalagaa jiru hundi keessan ni beektu. Jabeessaa jajjabeessaa harka wal qabaa walitti sagaleessaa. Yo sangeetawun maal jedha laata? Maaltu ta'uuf deema laata? Maal irra gahe laata? Yoomi laata? Baala gizee yoomi kan gurra keenyaan ga'amu yoo jedhame guyyaansaa murtaa'ee as bahuudhaaf gabaabbatee isin bira gahuudhaaf jira. Yaadaaf koomentii keessan toora Bokkuu Entertainment irra ol kaahaa fi Yo sangeetawun Yuunivarsiitii Jimmaa akka ragaa bahuufitti hojii aartii achitti baratee goolabee edda baheen booda hojii aartii uummata Oromoof gumaacha hedduu akka gumaachaa jiru bu'aa bayitii hedduu keessa darbee konsartiiwwan adda addaa biyya alaa irratti illee qopheessee akka deemee jiraattota biyya alaa bohaarsaa jiru hundi keessan ragaadha. Hojiiwwan inni aartii hojjetu keessatti siyaasa biyyattii kana keessa jiru jaalala maatii, jaalala hiriyyaa, wal dhabdii, wantootawwan hedduu dhimma nageenyaa tokko osoo hin hanqisin gameessotaa fi aartistoota buleeyyii kan akka Alii Birraatiif hojiiwwan hedduu hojjeteera. Yeroo aartist Alii Birraan boqatan hojii bareedaa gumaacheefiira. Maal kana qofaree Hacaaluu Hundeessaaf illee akkasuma aartist Yo sangeetawun jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Nu waliin taanee jabaa keenya waliin yaa jabeeffannuun dhaamsa Bokkuu Entertainmentiiti. Bokkuun Entertainmentii torbeedhaan waan haaraa isiniif qabatee dhufaati kan jiru. Isinis subscribe, share, like gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan asuma achi isiniin jenna. Bokkuu Entertainment. Yo sangeetawun baala gizee. Oh my God.